Aangoonni federaalaa Itoophiyaaf mormituun isaanii naannoo kaaba Tigraay dhukaasa dhaabuuf akka walii galan dippiloomaatonni gaafachaa jiru. Durataan Koomishina Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammed ibsa dilbata kaleessaa lola kana laalchisuun kennaniin yaaddoo guddaa qaban ibsuudhaan dhukaasichi haal duree tokko malee hatattamaan akka dhaabatuuf tajaajilli gargaarsa namoomaa akka itti fufu gaafachuu isaanii Associated Press gabaaseera. Mariin nagaa Gamtaa Afrikaan durfamu jalqaba baatii kana Afrikaa kibbaatti geggeessamuuf ka ture ta'us garuu sababa dhimma loojistikaaf teeknikaatiin yeroo biraatti darbe. Tigraay keessatti lolli itti fufee jiraatus qaamoleen waraanaa jiran adeemsa kanarratti hirmaachuuf qophii ta'uu isaanii dubbataniiru. Paartileen kun gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaa gaanfa Afrikaan ka durfamuuf mariin hawaasa addunyaan deeggarsa argate Afrikaa kibbaatti geggeessuuf waliigalteerra ga'aniin irra deebi'uudhaan gara mariitti akka seenan Mohaammed ibsa kennaniin yaadachiisaniiru. Ibsi Gamtaa Afrikaa kun Sanbata galgala dubbiimaan tokkummaa mootummootaa baasan hordofee yoo ta'u, barreessaan muummichi Antooniyoo Guuteresh lolli hammaataa dhufuu isaatiin baay'ee yaaddoo akka qabaniif dubbiif wal barbaaduun hatattamaan akka dhaabatu gaafatanii jiru. Hagayya keessa humnoota Tigraayiif loltoota federaalaa gidduutti lolli deebi'ee kan eegale yoo ta'u, dhukaasa dhaabuu baatii bitootessaa keessa tolfamee ture ka gargaarsi akkaan barbaachisu naannichatti akka seenu taasise akka itti hin fufne taasise. Wal waraansi sun waraana federaalaa cinatti humnoota Eertiraa ofitti hawatee jira. Bulchituun USAID Samantha Power humnoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan gaafachuudhaan paartileen dhukaasa dhaabuu akka kabajan gaafatanii naannichatti namoonni hanga miliyoona 1 ta'an qarqara afaan beelaa jiru jechuudhaan Twitter isaanii irratti barreessuun akeekkachiisaniiru. Wal dhibdeen kun namoota miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Mooraalee lammiileen Itoophiyaa qe'eerraa buqqa'an keessa qubatanis haleellaaf saaxilamee ka jedhan Power yoo humnoonni federaalaa Eertiraaf Itoophiyaa mooraalee kana to'atan dhiigi dabalataa akka dhangala'u akeekkachiisaniiru. Waamichi dhukaasa dhaabuu kun ka dhaga'ame innaa naannoo kaaba dhiha Tigraay magaalaa Shireetti walitti bu'iinsi cimaan uumameef haleellaa jimaata darbe raawwatameen hojjetaan koree baraarsa sadarkaa addunyaa meeshaalee gargaarsaa raabsaa ture ajjeefametti. Hoogganaan imaammata alaa Gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel akka jedhanitti haleellaa Shiree keessatti lammiilee nagaa irratti xiyyeeffate dabalatee jeequmsi itti fufiinsaan uumamuun gabaasamaa jiraachuun baay'ee na rifachiisee jedhan. Humnoonni Tigraay ibsa kennaniin akka jedhanitti waamicha dhukaasa dhaabuu Gamtaa Afrikaan dhiyaate kana simachuu isaanii ibsaniiru. Ibsi sun wal waraansichi akka dhaabatu ajajamuuf nuti qopheedhaa jira. Mootummaan Itoophiyaa wixata har'aa marii nageenyaa Tigraay ilaalchisee jiruuf irra deebi'uun waadaa galeera garuu waamicha Gamtaan Afrikaa dhukaasa dhaabuuf dhiheesse hin beeksisne. Innumaayyuu tarkaanfii ittisaa abbaa biyyummaaf tokkummaa Itoophiyaa balaa keessaaf alaarraa eeguuf akka fudhatu dhaadate. Tarkaanfiiwwan kun ka barbaachiseef haleellaa adda bilisummaa uummata Tigraay irra deddeebiin raawwachuusaaf qofaa osoo hin taane humnoota alaa diinummaan farrajaman waliin tumsuu isaatii jechuudhaan tajaajilli koominikeeshinii mootummaa humnoota sana maqaa osoo hin tuqin ibsa baaseen beeksiseera. Kanaaf jecha mootummaan Itoophiyaa buufataalee xayyaaraa naannootti argaman waaltaalee federaalaa kanneen biroof waaltaalee biroo hatattamaan to'achuun barbaachisaadha jedha ibsi ba'e sun jechuudhaan AFP'n gabaaseera. Tigraay keessaa sababaa hanqina boba'aaf quunnamtiin citee waan jiruuf raabsiin gargaarsaa danqameera. Associated Press Sanbata darbe akka gabaasetti gareen tokkummaa mootummootaa tokko mooraa namoota biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqa'an 7 kan kaaba dhiha Tigraay keessatti beelaan wal qabatee namoonni 10 du'uu arguu ragaan keessoo kan dhaabbata gargaarsa namoomaatiin qophaa'e ni mul'isa. Naannolee ollaa Amaaraaf Affaar dabalatee kaaba Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa ka buqqa'an yoo ta'u erga wal dhibdeen sadaasa bara 2020 keessa